Shama harka fuunee kam jirtan hordoftoota Oromiyaa Saam nagaa keessanii nagaan keenya iddooma jirtanittis naa ga'u. Eegaan hordoftoota keenya viidiyoo irraa keessatti akkaataa itti yeroo hiriyaan keenya yookiin namni nuuf bilbile lakkoofsi namaa kan nuti galmeeffannee biraa qabnu yookiin kan nuti kontaaktii keenya keessatti seef godhanne akkaataa itti yeroo inni namni sun nuuf bilbile bilbili keenya ofuma isaatii applicationii tokkoon alatti maqaa nama sanaatti waamu akka inni waamu gochuu dandeenyu isinitti argisiisna. Hamma xumura viidiyoo keenyaatti akka nu faana turtan abdiin qaba. Duraan dursa foon nambara foon keessan kanarra ni galtu. Tuqaa sadan kanarratti kilik erga gootanii as iddoo setting irratti deemtu jechuudha. Kana booda xiqqoo gabbuutanii answering and this calls jedhu kanarratti kilik gootu. Amma isa jalqabaa kanarratti read caller name bakka jedhu kanarratti bakka kanarratti kilik gochuudhaan mallattoo bantuu tana yookiin as isii bantuu fi cuftuu tana ni bantu. Kana booda kilik irratti gochuudhaan always irra gootu. Isa tokkoffaarra jiru kanarra gootan immoo yeroo sammaa yookiin earphone fayyadamtanii fi yeroo bluetooth wajjin bilbila keessan connect gootan yookiin speaker bluetooth jechuudha. Isaa fi sammaa wajjin bilbili keessan kan connect walitti ta'ee jiru jiraate yeroo sanatti maqaa isiniif waamuu danda'a. Isa always jettu kanarra gootan immoo yeroo makamiyyuu yeroo namni isin bilbiletti ofii isaatiin maqaa nama isin bilbiluu sana waama jechuudha. Hayyame amma maqaa ni waamamu waamu maqaa namaa ni waamamu waamu cheeggoone ilaalla jechuudha. Amma bilbila gara harka mirgaa jiru kanarra isa gara harka bitaa jiru kanarratti bilbilee isin argisiisu ni ilaaltu jechuudha. Maqaa ni waamamu waamu isaa immoo wajjumaan cheeggoonaan ufaana turtu. Mohammed Sunny. Erga akkuma dhageettan kana Muhammad Sani keetu dhageessaniitu jechuudha. Bifa kanaan maqaa hiriyaa keessanii yookiin isa isin connect godhattanii qabdan sana kan isin galmeeffattan maqaa sana bifa kanaan isiniif waama jechuudha. Bilbili keessan applicationii tokko osoo hin fayyadamne bifa kanaan maqaa namaa akka isiniif waamu yookiin yeroo iddoo hojii jirtan yookiin hojiirra jirtan eenyu akka isinii bilbile akka salphaatti beektaniif bilbilli keessan ofuma isaatii akka maqaa nama isinii bilbilee sana waamu gochuu dandeessu jechuudha. Applicationii tokko osoo hin fayyadamne. Eegaan hordoftoota keenya viidiyoo keenya akka jaallattan abdii qabna. Please viidiyoo kana yoo kan jaallattan ta'e like gochuun irraanfatina. Gaafis ta'e yaadoo qabattan immoo comment gochuu hin irraanfatina. Hamma viidiyoo birootii walitti deebinutti immoo har'aaf nagayaatti.